ventre maal geggeessite sanaan boodaati gastirratti wal nu geggeessan hin jiru arraba wayitis miti ummata dhufee achirratti mubeen gargaaramuu qaba ofii jiraati dhukkubsatee jira nama Oromoodhaaf ta'a ture Mubaarak na gargaaraa jedhe jettee jira eenyuun akka jedhe eenyuun akkasiin jedhe akkamitti sirra taa'ee akka rafee beektaa dadhabee akkamitti bakka gargaaraa maaloo jetteeti tokko namni immoo dhufee si gaafannaan na gargaaraa jedhee na Mubaarak hin jenneeti lakkii ibboo warramni koo jettu akkas hin jenneen jettus akka ofii keetiitti naan jette gatiin beeku jennaan hin jettu naa obsi akkas hin jenneen beeka maaliif waan an siin jedhes qalbiin kee beekaa waan an jedhes qalbiin kee beekaa hin jettu akkas hin jenne dhibbaan dhibbattan beeka guyyaa tokko gadi baati birii tokko lakkii ibboo fuuldura nama ammayyuu rabbi nan dhaabin anu sitti meera Khalid waan dubbanne ragati deebi sitti meera galatooma tabiibi jiraan keessa geeffadhu laamee Mubaarak koy kanaasi wata kaleessas engaddas ati waadaanuma kee eeggattee deemaarta galatooma ulfaa tunama biraan taane laayibiin seenu osoo Khalid hin jedhamne wallaahi wabillaahi hin seenu si galee tuffadheenuma callisee cal jedha ture Khalid dinaan jedhanii Khalidumaa jiru noki rakkoo ofirraan ga'inna Khalid gaafatamu malee akkamitti Khalid akkana jedhee qoy naa obsatu naa obsi callumetti teessuoti gaaffii qalbiin si gaafadhe jaala gaaffii jabaadha naa obsi callume ambo ummata keenya kana Nuraddiin maal ta'e Mubaarak isa dadhabeera baraan ummata keenya ummata Nuraddiinii Dubaay jiru obboleessoo guruuppii dhannee jirra ati isa kanaatiin beektuu singalchuu wanni singalchuullee hin jiru yoo dhukkubsatte si gargaaruu mirga keenya hawaasa Oromoo si gargaaru barbaade si gargaara dhaggeeffadha Khalid isa nga qabna dhaggeeffadha naa obsiisin jedhe inni jedhe ummata keenya kabajamu naa obsiisin Kopringina gola singkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bayar kami. ما لبوا ربك تجريتي ما نورب سبلتك أنا أكون أنا ما تقولي إني أنا جنان السنين تسقبي سجدة سنة نرب ما نكبت وبلسكية وان ما نسنجر كارتني ما ركجر ونر دابه لك سيف سبلسان وفي سبلسان كرجارا ركون كابو مكرجارا جدين ننر جنة garuu mootu gargaaru fi mootu nama yamsiisuun qabnu yaada jedhu kaasee ture yani arrabumaan narra gattaa'e ka obboleessa kiyya ilmi namaa akkatti nama narrabsu wallahi lazim لكن أسحب والله العظيم مش فرق maal abbo nuti kabajaa fi jaalala siif qabnuu fi malee asirratti of argisiisuuf illee miti ammallee aanaa fi aalii keetirraa si baasuu fi miti وانت كنا كوني موتو غاري متي والله انا ما غاري متي تاتي اما جچون مالي اتي وما في اللي هو بوليس بعد اكبر بعد سنه كل بوند تاكوتي متي ردي
ati beera keessa waan naa kadhu siin jedhetti laa bakka waan naa kadhu siin jedhetti anaan nuftee wanni kana waan gaarii miti maal jechuun kee kun maal mul'isa moo maa inni jala keenya. jechi kiyya maqaan na balleessuuf deemtammoo sinuma anaa balleessuuf deemtammoo abadan Mubarak no mistake yoo mistake gadi baatee miti. Maali gaafatti moluttee kanati obboleessi kee maqaan nuun jedha jechuuni keessa yoo aboorabbi sodaadhaa jedha keenya. Waatu kunaan godina jechuun mootii gadi baane faddeellee mana tafee sinjala abuun danda'u. Habibi wayin dubbadame leta kanadisi me Mubarak na basi Nuruddin na basi atille apachu Mubarak yo obboleetti dubbanne booda dubbanna na hordofi ila wala hordofnu dubbanne booda dubbatta Mubarak Nuruddin na dhageeffadhu namni tokko ni dhibama eeyyeni namni tokko ni du'a eeyyeni namni tokko ni rakkata eeyyeni fakkeenya fan yoo dhibame akkanumatti miidiyaa irratti bayanii dhukkubeeti yookaan akkas ta'een gargaarra jedhamu yoo adisinitti kalaa'ee na gargaartan dhibameef akkanumatti ilmi namaa miidiyaa banatee ebaluu kanaaf maallaqa guurre jedhu kalee ar'aami kalee sani jira namni kun na gargaara yookaan immoo dhibamutti jira akkana jedhe dubbatee yoo namni tokko dhibamee addunyaa kanarra ka dhibamu miiliyoona lakkaa'amee jira nama miiliyoona lakkaa'amee jiru kana dhibamaa tokko miidiyaa banannee na dhukkuba yoo ansiin jedhe miidiyaa banattee imanaa guurta walii guuraa ture kalee jira arra jira tokko fakkeenyaaf miidiyaa maallaqa guuriteen kuni dhugaa Mubarakiif naazeemo dhugaa Mubarakiif ta'eetimo adeemsa sirrii ta'eetimo adeemsa fokkisaa ta'e fakkeenyaaf du'i jechuudha. Daandii sirrii irratti yoo dubbanne namni tokko na dhukkuba Oromoo du'aayii naa godhaa jechuunuyyuu waan tokko Oromoo na dhukkubee jira du'aayii keessanis na bira dhaabbadha yoo jedhe nama kana waan kana si gargaara kanas mana yaala deemta jedhee gaafatanii ergas adeemsa kana walii guuraa ture Oromoon kalelle har'allee akkasitti jira na dhukkubama jedhee mana barattee niiraa takka namaa hin guurta walii guuraa ture sirrii miti daandii sirrii ati mube si jala ture ani makkeenya fi maammee jalallee ture osseene maammee tasgabbeessa jedhee ne tokkiin na darbi siiduunan eegasina siiduunan narraan dhuftee siiduunan narraan dhuftee osseentee maammee tasgabbeessitee mucaa hin dhukkubu mana isaa seenee jira laalee jira bilbila isaa sii kenna dubbisuu dandeettaa jetteeni siiduunaan gadi buuti ano seeneen ne tokkiin na darbi turtee mi dhufte maammee jala turte jala ture yeroo an seenu san hin jirtaami injira jala jira ma badaan dubbadde tokko qofa naa himime tokko lama sadi jedhi ila wanni ati dubbatte badaan dubbanne gargaarsa Mubarakiif mana banattee guuruun kan kee badaa caalu dhibbaan xiifi 100% jala muresitti maan Mubarak na gargaara hin jenne sabni Oromoo Mubarakiin ni jaalata eeyyeni daandii Mubarakitti gargaaramu qaba miti Mubarakiin kan dhageetti fi hawaasa biratti gara nyaattii qabu kana miti laafammaan fedhee daandii itti gargaaramu qaba dhibame maaf akkanumatti hin guuramu akkanatti guuramu maal godhaan akka Oromoo ila dogoggorri ati qabdu eenyu maammee jala turtee jecha maammee san odoon taane dogoggorri guddaan ati qabdu mana barattee Mubarakii guurudha nama meeqa ka itti kalaa'u jira aanaa meeqatu jira saba meeqatu jira sabaan galatoom ani akka dogongoraatti hin fudhadhu namni akka itti beekutti deema sii galee namni kun dhukkubsataa jira haasaa isaas dhageenyee turre sanirraa kakaane Obaa kennaa miti namoota hedduullee dubbifnee maal gochuu qabna nama kana yoo inni deemee yaalamuu kan barbaanne ta'e akka yaalamu dirqinee akka deemee yaalamu gochuudha qabna waggaa tokko dura riifariin barraa'ee riifarii san har'a boru osoo jedhu irra ture ammallee hospitaala deebi'ee jira nan gargaarsisinaa naaf jecha mana banatinaa jechaatii jira Mubarak kun sila fayyamaayuu qaba yoo fayyaa hin qabne namoonni itti dhiyaatanii akka deemeetiin yaalamu gochuudha even mallaqa kennineefi yoo kabara ila abdii betaachuu abbabee wajjinis haasofneerra garana karaa negatiivitti nama fudhatina nu rakkoo kanarraa yookiin immoo faayidaa dhuunfaa asirraa argannaa osoo hin ta'in
obboleessa keenya kaleessa ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa gargaarsisaa ture nama wajjin yeroo dheeraa dhama'aatiin hin ture kana mootu osoo lubbuun jiru bira dhaabbachuudha qabna yaada jedhu qabanneet kaane kun dogongora yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu. Nuraddiin nama gargaaruun dogongora hin qabu adeemsa itti gargaaramtu nama dogongorsa malee. Garuu immoo adeemsaas yoo taate obboleessa kiyya na dhageeffadhu addatti wanni nu murteessinee gadi baan hin jiru garee hiine namoota hirmaatuu qabu ni hirmaachifna even feemasoota armaan dura turan ka akka Nasrii ka akka Aslii ka akka Maakii narratti dhiisa anatu garee kanatti dabala hin mari'anna akkamiin gargaarsifna ka jedhu yaada jedhu fidee garee san keessatti haasa'aati jirra wanni gadi baanee nuti akkaawuntiin nuu kennamee gargaaruuf mucaa kana mallaqa walitti guuraa jirru hin jiru Kaalid jira. Okay, mana tokko keessatti waliin haasaa turre boonaa baalee jira. Jarana mucaan kun argitee osoo lubbuun jiru haa gargaaru yaada jedhu qabanneeti malee rakkoo addaa qabaanneeti miti. Kun yoo dogongora ta'e gadi bayaati akkaataan kun dogongora akka kanaan haa deemnu jedhaati har'as borus yoo ta'e mucaa kana haa gargaaramuu fedhii qaban akka kiyyatti. Dhugaasiin jedhaan obboleessa kiyya rakkoo addaa wanni nu qabnu tokko hin jiru ammallee ajandaa godhanneeti miti kakaane. Okay, kanaaf akkaataa kanaan osoo hubanne gaarii natti fakkaata kun dogongora yoo ka ta'u taate wal sirreeffachuu dandeenya isin jalaafuu dandeenya rakkoon qabu koota yoo Nuraddiin waa'ee obboleessa keenya waa'ee era keessaa bee Nuraddiin kun mootii godhadhati tokkoffaa irratti Mubaarakinii fi ani yaada walirraa finnee uftanii haasaa keessa buutanii mana kee bantee maal godhata waa'ee Mubarak Wai kan ci. Salamu alaikum. Kali. Mata. Kaca kasa da dage fada. Daga sani. Wato kidi ti madda. Wannan Kada ki fita dai. Mubarak badita ya da ke fita da duk ko za ta kallu mai ritaya ci. Mata ka wai sadisi. Mana ko dufte adara ta yi su ku bara miti ta yati. Wana na sai fitadden ka koi fitadden ka rakatin kabin yero hunda yero mana girbe mirga nan kene to ati nufe dubbata koi ani wana na san ka obuleso ani mana mati bar mana ko kesati maka kan ke badulle barbadu wanan dubbade lafa ka in ba koi ni sitana nan balin sinje de ga fito ko siga badde non an jette assalamu alaikum fita ya rasulullah age fa ayye koi finne koi mata ka wa sabani mata burja je mafamaru tani wanto ko dubbada age fa daw mata Mata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naga amiti nabeto mubarak naga wabarakatuh kalesa besani kalesas engadas gamatanus wannan rabbi ka ta tore mani ya rabbi rakifti ful dole man nabnida agesani sani ya dace debe ya rabbi rakifti ful dole la manan dabin ya rabbi ful dole rabbin dabata jira ful dole rabbin dabada ammas boris iftanis ful madura rabbin dabada tokko dina ilmina ma ful dole ma dabata wale ful dole rabbi dabata wale ful dole ma dabachu mbe ko gara ko tin jechuudha tokko fani maal maqaansa hello Muitu godhadhu carraa kana kennu Mubarak kan dubbadha muitii irraan gaafataniiti ani wannan siin jedhu keessa obboleessa kee gargaaruu barbaadami kottu gargaari na gargaari hin jenne Mubarak duraan ummata Oromoo bira dhaabbataa ture dhaabbataa turre namoonni gargaaruu barbaadan Mubarak na gargaaraa isin hin jenne ammallee borillee hin jedhu nuti immoo an akka dhuunfaa Kaaliditti Mubaraki waliin haasaillee hin beeku na gargaari na dhukkubaara akkasna godhii akkasna ta'ii minaamin ciqiisa ummanni keenya ajandaa fooloo ittiin barbaaddu kana ummata burqaa ummata dhuufu kana jechuudha wallahi ummata achi deemtee du'a nama hawwitu ummata kanaa kana jibbe miidiyaa kanarraa mucaan kun dhukkubsataa jira jenneetii nuti ofii keenya hin gargaarranna jennee sagantaatti qabannee hawaasni keenya walgahee Oromoo gargaaraa ture jennee Khalid beeksan dabarsinatti si dhaabadhu naasii jedhe dhaabatta nama wal dhabnaa jechuudha dhaabadhu galatoomee abiibi dhaggeeffadhu waa tokko sitti hima. Dhiifama wajjin Mubarak ijoollee rafuuf deemaa jira. Dhiifama wajjin
takkatti qofa dubban na argattee na gargaarsiisin jenne bilbilli keenya Nambasa, akakaaltiin nambasa, kaummata nambasa, obsi lakkin obsi hotte deemi yeroo biraa dhagge okii bu'ii dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhaa uummata keenya. Ani kaleessas leengaddas addas boris yaa rabbi fuuldura kee malee fuuldura maan dhaabne. Wanni koo jabaadha. Dhugaan sinitti maan. Haasinni koos waa'een kootiis wanni hundi waa'een kootii jabaa rakkisaa biyya lafaa kanarratti amantanii amanuu baattanii wallaahi wa billaahi wanni waan akka kootii yaani beenzila waa'een kootii waan akka ta'eef hin beeku waan rabba kana godheef hin beeku kan namaarraa addan siniin jedhe mokkoroon koo mokkoroodha wallaahi haati manaa haadha manaa kootii firiyootatti dhiyaatantu beeka waa'ee kootii. Waa'ee kooti obboleessu waraqaa ati karaarraa argattee fudhattu dhageessa. Ana ofii kooti asirra taa'ee rabbii kootiif jecha waa meeqa hojjetaa rabbiif jecha malee takkaa namaaf jecha takkaa saba tokkoof jecha waa tokko hin beeku. Rabbii na uumeef jecha rabbiitu na waan rabbis keessa kaa'e hojjetta bari. Inni uuma rabbii si dandeessiif waan rabbis keessa kaa'e qofa hojjetta ilmi nama. Ana kastana malaan. Arrabsamaa namni takka arrabsamuu dhiisee hin beeku. Erga miidiyaa irra dhufee agaadhaa takka arrabsamuu xiqqeessamuu yaaluun durii kaaseetu tokko jedha qabadha. Rabbi ixaa akka naa kenne isiniin kenne.